Abaye Musa sanakani. Abba mucaa ififu garaan si dhoofde maali gaadilli nyaata akka fi guurtee akkatti garaadhaan iftulleessite kun. Naakanni haa. Naakanni muuza kanamu. Ififu garaan si guutame abba eeysa galli qimsita. Hanga kubbaa kiyyaa bakka qollaa jira. Sanittiin galli qimsa. Abba yoo garaan si dhoohe yoo. Maaltu si dhibe? Naakanni tuma baqaa'u. Wayyee bareedaa kiyya. Bareedduuti yemmuu arreedduuta kana dabbaranii beektaa. Mee har'a qoosuma takka qoosii na qofalchiisime. Ati numaa si dabbareewu. Mee kaardii yoo keessaan qabu kaardii qarshii baanaa naqi. Qoosaan kee baay'ee nama qofalchiisa. Kanoo kan biraa hin qabdu. Hello Sharmarke, maal jettee? Hello. Yaa saahiba kiyya, yaa obboleessa kiyya, yaa jireenya kiyya. Maal taatee har'aas ol bata namaa fitte mana namaa seentee? Beeytee laal beeytee jirta waan si bilbileef. Hay gizeeti ol bata jalaa fitte abbabeen maal naata? Abbabee basuu yaachisanii. Ta ol bataan irraa bira qoti meemma. Intalti guyyaa dhiyoo san maal sin jettee? Siin heerumaa. Duba hoo maaliif hin fuudhini maal jettee nati? Nan heerumini yoo feete na fuudhi jennaan. Duba hoo akkami si fuute moo si didde? Maallaqa baastee na fuutee? Hay maallaqaan si fuutee eessa si geessite hoo? Hoteela na yaammattee? Hay eega hoteela dheeyxeefuu waan si shakkee akkam si goote mee naaf himi? Akka faranjii hunda na gootee asii deemtee na irraanfatte. Namtitti akkana si goote tana abaari mee ogu takka. Obbali si haa qajeelchu gaa diddugaalli si haa dhiitu. Akkasii baateen makamuu keetti maatis dhaga'ama. Raayyaa ittisa biyyaatti akkasii been nama kama jedhetti jira hordoftoota keenya. Kanaaf gammachuu akkamiin gara raayyaa ittisa biyyaa kanatti makamuuf fedha godhatte? Raayyaa naan galle sarratti raayyaa ittisa biyyaa kan jedhu. Maal jechuudha kun? Sarratti naaf hin galle. Hordoftoota keenya akkuma beekamu waadaa galeetti dhagaa kan jiru gammachuu haa ta'u maal ta'u haasa'uu hin dandeenye. Asii akka been raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa bararuuf nan duula gara jedhuttidha kan dirree waraanaa deema asii bee. Kanaaf nama kana biyyaaf kan dhaabate waan ta'eef gammachuutti dhaga'ame bifa kamiin ibsachuu dandeessa dubbachuu dadhabde. Lakki isatti hin galle. Isatti hin galle. Yaadichi naan galle dhiis. Maas dhaga'ama raayyaa ittisa biyyaatti makamuu keetiif akkasii baateen. Raayyaa ittisa biyyaatu hin taane barumsaan kan baradheen argachuun barbaada malee raayyaa ittisa biyyaa miti. Abbaye Ingiliffaa dandeessaa? Niin danda'e ilma kiyya. Maal na gaafachuu barbaaddeeti sila? Yoo faranjiin tokko dhufe akkamitti seene jettaan? Laale ilma kiyya yoo faranjiin tokko dhufe asuma taa'eetiin inni alaa ol deemame kam hiir jeetiin seeni ja'an. Haaya gabbayyoo jechuu barbaadde hoo? Hogguutis ka ilma kiyya ani isa dura gabbaheetiin ala dhaqee inni mana keessa jiraami. Kamiir ja'ani akkasitti ka gabba. Maal gootaa asirra? Maal gootaan jedhe? Riisiin miskiina maal haa miskiinni karaarra taa'ani? Karaarra taa'ani? Kara kiyya jala taa'atu kara kiyya jala. Maal qabatu ba'ee taa'e? Maal hin beektan maalummaa taa'e? Ni beekan maal miskiina rabbi maal jitaan isaafis hin dabarcheera. Dabruu maali maraatee jira dhumeefise? Maaliif maraate rabbiin maraate malee wayii namni maraate? Maalummaa isaa beekte as jala maal godhaa? Yoo beekte fudhadhu galiin galee. Deemoo kakaadhu. Ay hattuu hunda na ajajaniitu kana kiyya jala maal abbaa sannaa godha hattichi? Bro. Niad kam Nagami. Mari ci walana. Mali ga nama. Mama ne ce cha mana. Latin be daga bacha ko. Ila. Mali. Na ku na ko. Atari ya tana na to. Ilma ndiko na gana. Atu nama ga fida na ta ta beta. Nama no fida na beta. Assalamu alaikum. Ay assalamu alaikum. Assalamu alaikum ta ta kan anjata. Assalamu alaikum kun kadar geggeessa di akko. Alaikum salam. Amma ta dungo na kanita wana ci busulan garrane wala cila ana ya ta kana ta cila karena sabidal abbaki ya gorade de marani school ge su jira abbaki ya gorade ati bala amma de yoru raudi so dute de thank you Ismu wanti ko hanan lalata ana riyantu yo beta na lalatu andi ragam fida di ragam da ana fit tunagam Ira kamu fida? Afur di bidar sadet. Aku nanti apa tak berubah? Oh nuna sama. Malimu ke kesuna apa perejiram tu bisa?
anaan jettanii ati durriyeedha anaan jettanii durriyee ta'uun koo tikikkilii firiiziin mataatu misikkirii durbanatti fuudhaa lama mulu. Maaliif poolisicha takka kolfuu ta'e san nu arge diraamaa irratti waan nu beekuuf. Poolisiin maal godhaa isuma dammatee jiru iyyuu as jala qawwee isaa baaseetu calli bareeda ilaala akkasitti dhaabate. Dugda duuba eebbaa fi kilaashii as gidduu baateen argan. Achi booddee hin dubbisne namicha hin teenye hin sakattaa'amne iyyuu dhagaa galata rabbii waas qabannee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Akkasuma boombii lamaa fi kilaashii 7 qofa baanne turre. Achi booddee teenye isaanii wajjin nama 3 nama 2 wayitii dhufanii teenye walii wajjin haasofne hin deemanii poolisoonni sun jechuudha. Erga deemanii booddee daqiiqaa 10-20 booddee godhamas. Inni silaa foon fattashu amma lubbuu keenya nu fattashuu dhufanii nama. Amma sinuma cime achi booddee fiigeen dhaqee banee gaafa bannu gara nama 17 wayiiti meeshaan guutuudha kun isa qawweessa miila 2 qabu beektu lafa dhaabanii tokko san tokko isa faatu jiram anuu sila dogoggorree waa jennee laalee sodaadhe gaa achi booddee dhufanii nama 7 akkas dhaabbata ol kaa'anuun jedha ol kaa'an eebbaa wajjin numarree ragaa wanti sun hundumtu akkasumatti nurra qabaniiti meenuu qalladaameedha. Kawwee nutti qabanii maal qallanne dafqaa isirraa nu nambeeka. So yeroo isaa yerootti qalladamite jechuudha fedheefi bulisa koo fedhoo baga gammaddee wanti nu tokkotti isinii dabaluuf immoo dur yeroo mana barumsaa baranna turre milkeessaa nagumaa mucaamoo wajjin diraamaa wajjin nu as jira. Mana barumsaati maangoo tokko yoo kuttan birrii 2 adabamtu yoo waan akkasiis hin mudateera ta'e. Yoo muka maangochaa jala dhaabbattan immoo birrii 1 adabamtu. Yoo gara maangochaa laaltan 50 qaba adabamtu. Rakkisaadha baay'ee. Yoo waa'ee maangoo yaaddan immoo sumuunii siqqatta jechuudha. Achi booddee mucaa daayireektaraa tokko jira. Daayireektara mana barumsaa nama akka siltaana qabu immoo hin adabamu mitiire. Achi booddee isaa wajjin dhanneetu maangoo yaabbanne. Maangoo yaabbanne hin tumne maaliif mucaa daayireektaraa wajjin jirra ka. Achi booddee waardiyyaan fiigaa dhufe. Waardiyyaan fiigaa dhufe asirra hirtee. Achuma irra irragaanu. Ina arreega maaliif mucaa daayireektaraa wajjin jira jaatee fi waardiyyaa dhawenneetu maangoo xixiqqooyyuu kunne akka itti darbachuu ta'an. Booda dubbii ofitti cimsuufi. Silaa gaafa nama gatu maangoo irra taa'anii asii gad namatti waa darbatu. Achi booddee fiigaa dhaqanii daayireektara waamee dhufe abbaa mucaa jechuudha. Amma inni fiigee dhaqee waamutti maangoo irraa buuneetu. Fiigne gaanuun. Utuma fiignuu hin baane harkaati. Achi booddee mucaan daayireektarichaa hin qaqqabani danda'een fiiguun immoo furdaadha xiqqoo. Danda'een fiigu achi booddee muka kaakiltii xiqqoo tokko turte. Muka kaakiltii beektu inni irra xiqqoodha ishee baarzaa fi seedhan tokko. Qallooma akkas damee hin qabdu akka muka maangoo jechuudha. Mucaan xaraphadee machirra ba'ee nu hin baane nuyi. Achi booddee gaafa nutti himanii fiiganii nu ari'anii dadhabaniitu abbaan isaa dadhabeetu fedhee dhaabbate. Waardiyyaan asiin dhaabbatannaan gaafuma mucaa gatu bubbee wayii dhufe. Mucaan mukarra rakkeesti. Abbaan isaas dhaabbata waardiyyaan achi dhaabbata. Bubbeen dhufee mukicha fuudhee shaat godhe abbaa biraan ga'ee deebi'a. Shaat godhe waardiyyaa biraan ga'ee deebi'a. Shaat godhe abbaa biraan ga'ee deebi'a. Hin cime bubbeen haa dhubasa. Utuma deemu abbaa isaa biraan ga'ee akka jedhennaan dhaabbanan qabdu. Hin qabeen haasofsiisee jechuudha. So baay'ee galatooma baay'ee ulfaadhaa kitaaba kana dubti keessan bitadhaa. Daanii suufiin baay'ee irraa bareeda. Asumaan adaraa waaqayyo fuudheedhaati harka walitti naa rukutaan. Utuu ciiftuu halkan sa'aatii 9tti kaateettu lukkuu akka nyaattu yeroo yaadattu. Ila hoolaan isheen fokkiftuun duriyyeen jibbisiiftuun gadheen sun meeqadha? Isheen qarshii moofaa ciccitaa fokkisaa jibbisiisaa 3,000 qofadha. Ayyaana kanatti sa'aatii 7tti mana warra kireeffattee teessu deemte. Kiraa mana yoom kaffallaa?